harka fuunee akkam jirtan arraantana magaalaa Dirree Dawaa keessatti roga artiitiin roga maarshaal artiitiin akkasumattis roga kiliippiidhaa fi roga adda addaatiin hirmaannaa ilmaan Oromootiin dhaqqabuudhaaf godhu jiran artistoota nu wajjin jiran isaanirraa barraa waan isaan tahan bakka itti dhalatan bakka itti guddatan waan hojjetan cufaatu isaanirraa baruuf teenya nu wajjin turan afeerraa keenya galatoomaa soon ifannetti daawwadhaa galan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها وانتا مسلمة مرانو بقى عياني إلى الفطري لاتين اتنسين جهة سنين جاء يعني مقام خيار شرمار كادمين جامعة مقالات اللي دوار دلتي أجمع قدتي يرو من تنامس أجمع خنجرو يا دانجرو تو أمريكا منسوتا كندا بيخنر يا دانين دي مجرى لتشو ومتى فيلمي خيني جالت وجه تاعتين حاليسين فيلمي تلالتن يونيفس لاتشليني دليني maal fakkaata kan jechuun yaadaan isin biraan jira jechuudha qaama nama Dirree Dawaadha kan jiru barnoonni nan baradhee maanaajimentiidha takkarraa hanga kutaa takkarraa hanga 8 barnoota laga harree barsiiftuu Makkii Abdullaahi na barsiisee ichi booda immoo haayiskuulittiin baradhee haayiskuulirraa gara Rift Vaaliitti immoo maanaajimentiidhaan baradhee akkasumatti hojii aartii keessa filmootaa fi diraamaalee gaggabaabaa hojjechuudhaan yeroo ammaa kana kan jiru jechuudha. ولما قلت شرمارك يا آدم أنا فكرت. درارتي ورين أمانتي سلام ورد فتامر عفو بقى إذا الفطرية مسنجي وحين إذا سومنات مسنجي إنجا اتيال السودان أني مكان في عبد الفتاح عبدي يوخانا مو عبدي وشون جامع أسمع لأنه هي Dirree Dawaa عندك أبرجول اللي جامع برنوتا صدر كادرا يوخانا مو كيجي جامع سن أنا برنوتا شيخ بوخي إتياني علي عبد الله سنبودا مو elementary في secondary من برنوتا معدن نور وفيم جديدة تيم بردي سنبودا برنوتا أولا نامو يونيفرسيتي كوليجي ريفت فالي تيم بردي ديجري بزنس مانجمنت إن الفني خرر أولا سبورتي نامو يعني لمسا وشوتي سبورتي وخي مارشارتي وشوتين بلاك بيلتي صدفة وخي سرجانين كبا جيلو دان براون بيلتين كبا روبيكين akkasumatti kickboxingis sartifikeetaan qaba jiruun kiyya maarshaal aartii kana fakkaatti karaa roga aartiitiin ammoo aartii magaalaa Dirree Dawaa keessatti hojjetamu keessatti gumaacha gama xiyyaa nama taasisu jiru akkasuma filmii websaayitii fi editoo barreessuu fi pirooduusii godhuudhaan filmii quuqaa ammoo daayireektii godhuudhaan gumaacha gama xiyyaa taasisaatiin jira aartiin keenya sadarkaa irra turre dura hanga tokko akka tarkaanfatuuf waliigalatti kanaan fakkaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى أيام إذا الفطريتين خن كنت كاتب باقي ستمية بروفايل مسنجين جاء مكان هي ناصر آدمي أبانون استوديو هذا استوديو لا تدري دواتي اسمه تلالي بتدري هذا يروت قوة كاتب خلنا نروي تندك كي كنت أتكرر هذا أفريا بنتي مرة أفريا هذا جها أبادر من برنامج أبادر تيم مرة تربى سديد لقى هري تيم برده سديد أي سجل راح يقول لما هاي سكول تيم برده يورو دلوقتي يورو ما يجي كتاب لما فاقنا روما تيم مرة تيم تبغى سامبودا كتاب لما دي بيجرا جينت يا كاميراماني إديتورا جرافيكس دلقا 3D دلقا أروزان دلقا فيلمان درامالي الجواب على تيفي وانا كان اشداتي في انت دلغا جزا جرافيكس في وان اكلوجو دلغاتي مجرا اما في دري تي في داخل دلغا جبت في امت كي دما يوتيوب كان نون استوديو اخيان دلغا جبتي برنوتا برلما يقام في جبودا خلنا نروي هنا لقيتين عملت سديف كاميرا إنه إديتينجي هنا في 3D هنا في شانغ تاون في زرق مثلاً برده عملت سديف إن واحد بريكاتري إيجانا في جبودا هنا عملتا نون سيدو يجد أبتي عملتا كوداني في ديما عملت سجبرا دبرجرا Dirree Dawaa keessaan jira dalguutiin jira hawaasichaaf waan hawaasicha bohaarsu fi gammachiisuu fi barsiisu daayirektarummaa Shamaatii fi piroodiiserummaa Abdii Wushuutiin dalagaa jirra wajjin kanaaf fakkaata.
tolega abdii keenya mee Oromoo Squad akkuma beekamutti Oromoota ala jiruu fi Oromoota biyya keessaa walitti hidhuudha karoorrii fi kaayoon isaati mee Oromoo ala jirturraa maal eegna sadarkaa kamiini yookaan haala akkamiini gargaarsa isaanirraa eegna jettee yaadda. Oke, gaaffii bareeduudha. Gaaffii bareedduu kaastee wanni nuti itti jirru hojii dhuunfaa keenyaati miti. Hojii sabaati wanni nuti itti jirru. Aartii Oromoo isa guddisuu jira. Hojiin sun isa abdii yookiin kanas roofetti sharmaarkeetii miti. Oromoo bita buunee hojjechuu jiru waan ta'eef jecha hojiin nuti itti jirru ta'e Oromoota hunda laalchistu. Saniifuu nuti hojjechuu jirra hanga dandeenyutti waan hojjennu kanatti ammoo xiqqoo takka illee duuba deebii yookiin dadhabbii nuti hin dhageenye maaliif kaayyoon keenya aartii keenya sadarkaa aartiin uummataa geengee'uudha waan ta'eef jecha kun ammoo dirqama Oromoota hundaa waan ta'eef Oromoonni ala jiranis hojiilee keenya hojii nuti daleeynu kana waggaa isaanitti ergine isaan bitatanii laalanii rakkina nuti qabnu dakkaa'uu dogoggora nuti waan san keessatti humna nu himanii fuuldura akka waan san guddifnu akka fooyyessinu waan san yaada isaanii akka nuti gumaachan waan nuti isaanii arginu ammoo akka nuti ilaalan deeggarsi guddaa nuti isaan irraa barbaadnu kana karaa biraatiin ammoo Oromoota alaa qofa osoo hin ta'in Oromoonni biyya keessaas taanaan warreen dandeettii kana qaban hedduutu jira hiree dhabee warreen sanis hin dandeenye jaanii taa'uu irra waan kana itti seenanii takkaa'uu nuti warreen isaan cinaa jiru hojiis mari'atanii waan kana sadarkaa tokko akka achi oofan Oromoon ala jirtus deeggarsa bitanii ilaaluu yookiin yaada kannuu qofa osoo hin ta'in warreen dandeettii barreessuu waan kana qabanis waan barreessan san gaman erganii achitti hojjechuun isaaniif hin mijoofne nuti waan san hojjennee isaaniif maqaa isaaniitiin hojjennee isaaniif erguu dandeenya. Maaliif waan kana namni tokko lama qoftiin baadhatee deemuu hin danda'u. Aartii jechuun waan bal'aadha roga hedduu qaba waan irratti dalagamu. Waan san hunda dalaguun ammoo nama takkaa fi lamaa fi sadii kan barbaachisu nama hedduu barbaachisa. Oromoon nama hedduudha saba baha Afrikaa keessatti sadarkaa tokkoffaa irra jiru heddumina isaatiin ammoo aartii keenya akka heddumina keenyaa san hin deemne amma tarkaanfachuu jira. Saniifuu gumaachi Oromoonni hundi taasisan guddina waan kanaatiif dirqama waan ta'eef jecha nuti hundinuu irratti mari'achaa waan dandeenye wal cinaa dhaabbannee waan kana sadarkaatti aanutti olsiisuu qabnaan jira. Kanuma deeggarsi nuti uummata alaarraa barbaadnu waan kana cinaa dhaabbatanii yaadannu kananii dogoggora keenyaati waan gaariis gadeenis akkana himanii nuti dura jabaannee jennu akkana taasisan. tolega abdii keenya galatoomii mee gama sharmaarkeettiin achi dabraa sharmaarkee aadam gaamee isinis gama artiitiin maalirra jirtanii sadarkaa tamirra jirtanii nu ibsi. Sadarkaan amma nuti irra jirru sadarkaa fedhii hawaasaatii fi fedhii uummanni fedhu calaqqisuudhaan hojiilee garaagaraa hojjechuu fi yaada qabnudha. Gaafa mootummaa booyyee fi karkarroo kanneen bareedaa Jaafar Liibaan ibsanii dargii fi Haayile Sillaasee keessa abbaa warra siidaa jalaa fuudhanii waan humna ittisa waraana biyyaatiif fuudhanii deemaniin karaa kana bu'ee abbaa warrasii hin beektu jaartiin. Yeroo kana jaarsasii waggaa dheeraadhaaf barbaaddee dhabdee haala maraatuu ta'a. Yeroo kana magaalaa keessa magaaluma diriiraa keessa osoo deddeemtu Eessaanarraa dhagaa awwaanatiin tolle tokkicha kakullee ijaan harkudhiisii hin dhageenye udullee dhageenye sagaalee. Abbaan warreessii barbaaddee dhabdee eessa jira maalirra jira irraa qofa hin qabdu. Kana faadha amma muuviidhaan dalaguun kan danda'amu jechuudha. Kana Ali Shabboon sirbaan katabate seenaan isa akkuma jirutti. Nuti wanni amma guruu barbaadnu seenaa kana kananii hime wallisaa Eelamu Abduu Shakoor isaatu na hime jechuun wallisaa Ali Shabboo seenaa kanarraa taphachuu isaa jechuudha. Waan kana hoggaan dhaga'u muuviittiin jijjiiruu qabu. Wanni kun muuviitti yoo dabre uummataaf hedduu barsiisa, ni bashannansiisas, ni barsiisas waan jedhamu jechuudha. Haalli nuti amma irra jiru hojiilee hawaasaa uummata keessa jiru daawwitii uummataa hanga ta'anitti fedhii uummataa guutuudhaaf wantoota garaagaraatiin kan qindeeffannee jiru jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee kan hunda hundaaf wantoota nu barbaachisan hedduudhaatu jira jechuudha. Kana keessaa tokko maali hojiilee nuti hojjenne kan kanaan dura hedduu jira. Keessattuu amma magaalaa biyya keessatti garsiisuun filmii hin danda'amu. Gaaffileen isaa hedduu irratti hin dhufate
maaliif jennaan manni sinimaa hedduun waan hin jirreef jecha manni sinimaa hedduun hin jirre osoo hin taane immoo manni sinimaa hin jiru magaaluma dirree dhawaa fi agalee biyyooti qofa malee. Kanaaf kaasanii keenya yeroo hedduu kan jiru biyya alaati biyya alaa san immoo miidhagaa namni hedduun kaaseen san fudhatee tifaa nama irraa fudheessaniif deebisuun akka jabaadha nama san jalaa dhokachuu bas waa hedduu jira rakkoo jirtu jechuudha. Tuntuun jijjiirama dhufuudha qaba maaliif jennaan nuti fedhii hawaasaa yoo guutuu kan dandeenyu taate yoo nuti dura galii qabaanne jechuudha. Kanaafuu galiin akka nuuf argamuuf hojiilee nuti hojjennu isin bira kan ga'u kaasita jechuudha. Tole Sharmarkee Adam galatoomii meegaa ammaa gama Naasir Adam dheenaa. Naasir Adam gaafiin sii qabu mee fuulduraaf maal hojjechuudhaaf karoorfattan karoora keessan kan fuulduraa nuu ibsi. Tole jechuun fuuldura seenuu fuuldura waan takkaaf lama waan itti namaatti tokkoon haasawa waan takka wanni tokkichaan aartiin yookaan roogni fiilmaatii fi diraamaadhaa guddachuun harka tokko qofaan itti hojjechuu danda'u harki dalagu harki daawwatu jechuun hawaasichaa mootummaadhaa diyaaspooraadhaa kun hundi yoo bikka takka ta'e malee guddina aartiidhaatti qishamu ni ulfaata jechuudha. Nu hundi bikka takkaa hirmaachuu qabnaa jechuun yaada. Fuuldurri wanni fakkaatu maali? Magaalaa Harargee keessaa shaggooyyee takkaaf lamaa hojjechaa jirra. Karaa Shawaatiinis waan takkaaf lama ni jira. Garuu kutaa hunda keessa akka jiraatu yoo biyya fuuldura fayyadamu jechuudha. Akka magaalaa Dirreedawaa kana keessa jirutti magaalaa Jimmaa keessa jiraachuudha. Magaalaa Booranaa keessa jiraachuudha. Magaalaa Arsii, magaalaa hunda keessa yoo hallattee naannoo hunda keessa jiraachuudha fuuldurri yoo biyya. Aartiin kun roga kilipii yookaan muuziqaa kilipiitiin qofa osoo hin taane toora sinimaatiinis fiilmaa jechuudha. Karaa diraamaatiinis guddachuu qaba waan jiru yaadna. Yoo rabbi bikka addunyaan geessu kan inni keenyaa jennee yaadna jechuudha. Wanni akkatatti hojjechuu jiru kunis dhugaadha. Namni dalagu tokko maallaqa argachuu qaba. Ammoo maallaqa ofii miti kan dalaguu qabu jechuun itti amana jechuudha. Ni guddanna yoo rabbi jee isinii wajjinis nutis jabaachaa isinis jajjabeessaa nutis jajjabeessaa fuuldurri aartiin afaan Oromoodhaa hawaasicha addunyaa ga'e kana geessisuudhaaf wanni takka wanni duwwan deebisu hin jiru. Isinis nu qabdanii nutis isin qabna. Kanaaf haga ilaa ammaa gootaniif ijoolleen miicaa lafa jirtu hedduu galatoomaa isin jecha fuuldura hawaasichi guutuun ka biyya keessa jiru ka biyya alaa jiru ka hojjetu ka daawwatu hundi qaamni isa dhimmi kun laalchisu hundi wal cinaa dhaabbannee aartii kana akka guddisuu jechuun yaadaatti hedduu galatoomaa. Tole egaa Naasir Adam atis galatoomii gaafii tabirootittiin achi kutaatii daawwannaan keessan. Okay, Abdul Fattah Abdii yookaan Abdii Wushuu gaamee gaafii teenya gama xumuraatti deemu jirra. Gaafiin teenya terraa maayyiidha. Mee Oromoo Squad atiif maal fakkaata? Oromoo Squadiin eega jalqabamee as wanni inni hojjechuu jiru waan nama gammachiisus waan nama jajjabeessus wanni kun nuti hunda biratti baratamuu qaba. Sabni biraa yoo ilaalle karaa roga hundaan wal gargaaranii wal cimsanii karaa roga barnootaatiin haa ta'u karaa biraatiinis jiruu isaanii hoggaa jijjiiran agarra. Kun ammoo nu biratti dilas hin baratamne. Wanni kun jalqabamuun isaa nama jajjabeessa jechuudha. Oromoonni addunyaa kanarra jiran biyyoota adda addaa wal quba qabaatanii rakkoo waliif hubatanii wal gargaaruun waan eebbifamaadha. Wanni guddaan waan kana keessatti hojjetamuu qaba jee ani yaadu waa hunda caalaa barnoota irratti xiyyeeffachuu qaba jeetiin yaada Oromoo Squadiin. Maaliif bu'uurri waa cufaa barnoota waan ta'eef jecha amma biyya keenya keessa naannoo biraatu osoo hin naannoo nuti jiru Dirreedawaa kana keessattuu rakkoolee hedduu agarra. Ijoollee daa'imman amma gurguddatan warra osoo barnootaaf hamilee qabanii fedhii qabanii haati yookiin abbaan irraa kafaluu dadhabuudhaan barnoota isaanii karaa muranii mana ta'an hedduu agarra hedduu dhageenyaas hiyyummaa keessaa bahuuf boodatti hafummaa kana keessaa bahuudhaaf bu'uurri barnoota waan ta'eef jecha waa cufa caalaa barnoota irratti xiyyeeffannee nuti hundinuu ijoollee keenya barsiisuu qabna.
ijoolleen amma jirru sun hin barine jechuun waan silaan itti waliin beeknu ta'e yaadnu san if dura achi siiti jechuun dura maaliif dhaloonni tokko akkana baduu hin qabu. Saniifuu dhaloonni amma jiru kun baratee sadarkaa guddaa irraa akka jiruuf hiyyummaa kana keessaa isa qabuuf nama if beekee ifis gargaaree nama isaas gargaaruu danda'u ta'uudhaaf barnoonni bu'uura waan ta'eef jecha barnoota irratti haa jabaannu barnoota irratti xiyyeeffannaa haa goonu waa hunda caalaa kan irratti xiyyeeffannee haa galeenyu jira Oromoo Iskuwaadii waliin laamaa dalagee bareedaa kan daran cimee itti fufuu qaba. Galatoomi gaabdii keenya bal'inaa walitti deebina. Galatoomi. Tole gaa Sharmarkee Aadam gama keetittiin achi deebi'a. Mee atiif Oromoo Iskuwaad maal fakkaata nu ibsi? Dhugumatti Oromoo Iskuwaad irraa hedduu gammadeetiin jira. Waan nama gammachiisaati waan nuti hanga ammaan tanaan nuti yaadu jirrudha kan hojiidhaan agarree jechuudha. Keessattuu warreen harka qalleeyyii ta'an warreen sababaa fi rakkoo garaagaraatiin warra isaanii dhabanii fi akkasumas jiruun isaanii itti haadholite cinaa dhaabbachuudhaan biyya alaa jiranii fi akkasumas warreen biyya keessatti hanga takka maallaqa bilas illee qabaachuu baatan waan xiqqoo uummata keenya cinaa dhaabbachuudhaan uummata keessattuu warra biyya alaa hedduun galateeffachuu barbaada galumaan jechuudha. Maaliif jennaan quuqaan yookaan rakkoon tuni eegee isaan biyya bahan booda irra gahuun uummata keenya irra isaan yaachiftee wanni kun ni jira beekanii osoo shakkii takkaan malee nama kana cinaa dhaabbachuun isaanii wallahi waan nama gammachiisatu jira. Keessattuu yeroo ammaan tana biyya keenya keessa wanni jiru yeroo uummanni warri daldalaa ta'e hojiin daldalaa harka bittinnootee kan hulaa isaa banatee cufatu jira. Kan yoo faqara nyaatee laaqana nyaanne hedduudhaatu jira jechuudha. Kun maali rakkoolee garaagaraati jechuudha. Akkan inni haasoo waan malee. Kanaafuu sa'aan uummanni keenya irra jiru kun immoo sa'aa ittiin jajjabaachuu qaban, sa'aa ittiin deeggaramuu qabanidha. Kanaafuu wal gargaaruun aadaadha ta'uu qaba. Sabni biraa yoo ilaalle saboota biraa irraa fakkeenya of fuudhuu taate jechuudha. Uummati wal gargaaruudhaan sadarkaa guddaa addunyaa irra isaan beektu kan gahan jechuudha. Kanaafuu nutis sababa laalaa akka addunyaan nu beektu ta'uudhaaf wal cinaa dhaabbachuu, wal gargaaruu, wal deeggaruu, wal jajjabeessuu fi kan biraa kan hin jiru immoo barnoota irratti keessattuu yeroo ammaan tana dubartoota barsiisuu irratti waan jiruun yaada guddaa qaba. Biyya keenya keessatti haawwan wanni isaan yaadan guddaan dubartiin takka barattee sirreessee waan jiru akka qabani. Kanaafuu biyyi keenya yookaan namni keenya jabaatee bakka guddaa irra ga'uuf dubartiin duuba jiraachuu qabdi. Dubartiin sun sa'a akkamitti barattee ta'uu qabdi jechuudha. Kanaafuu dubartii kamiyyuu barachuudha qabdi. Barachuuf immoo deeggaramuudha qabdi. Mana keessatti faamiliin gargaaruudha qaba. Akkasumatti illee warri biyya alaati illee dubartii jajjabeessuudhaan yoonii fi firri keessan takka illee waa isin gaafate firri keessan san isin gaafachuu qabu barnoota irratti dura isinis deeggaruu qabdan dura fardi isin godhuu qabdan jedhanii yaada. Eegaan gaa Sharmarkee galatoonfadhee Naasir Aadam gama keetiin as dhufa. Mee Oromoo Iskuwaad atiif maal? Oromoo Iskuwaad yeroo gabaabduudha kan hundeeffame garuu dalagaa isin dalaguu jirtu waan amala fudhanii fi amata diidan caalaa jirti jechuun yaada jechuudha. Ani jechuun hostii keessan kan Oromoo Iskuwaad kan beeraa wajjin yoo rabbi jedhan fuulduraaf hedduu ta'e immoo Oromoo Iskuwaadii wajjin yoo rabbi jechaadha gaariitti achi keessa warrakkuu malla fuulduraafis hedduu takka wal dalaguu malla. Oromoo Iskuwaadiin saayikoloojikaalii sammuu nama hedduudha gaaffii hedduu sammuu keessatti deebisaaf jeetu yaada. Teenya akkanuma teenya duraanuu tanuma waan jiru takka gaaffii akkanaa hani deebisa jeetu yaada. Wanni ammaan tana godhu jechuun xiqqishaa haa ta'u malee gaaffii nama hedduudha deebisa. Namni gari waan qabu irratti waan qabu takka obboleeyyan keenyaaf hawwan keenyaaf obboleeyyan dhalaadhaati obboleeyyan dhiiraa keenyaaf waan takka godhee fi gargaarsi ammaan tana hordofee wanni xiqqishaa fakkaattuuni fuuldura yoo rabbi jabaattee dhugatti saayikoloojikaalii nu jaarti jeetiin yaada. Wanni yoo rabbi irratti xiyyeeffannee deemuunis yoo rabbi
gargaarsa qofa hin taane intarteementii harkisuun dalaginaa yoo biyyee isinis bohaarsuudhaaf gammachiisuudhaaf barsiisuudhaaf fuuldura yaada qabna akka hayyoo Oromoo Squaditti jechuudha. Oromoo Squad jechuun yeroo biyyee karaa intarteementiitiinis karaa barnootaatiinis karaa magaalota adda addaa wal qabaachuudhaatiif isinuu jiru barsiisuudhaaf habaala iddii bidiree waan yoo agartee hawaasa hargeedhaa maal fakkaataa akka beekuuf kan harargee jireenyi Wallagaatii fi jireenyi Booranaatii fi jireenyi Arsiidhaa maal fakkaataa akka wanta jiruudhaaf irra dalaginaa jeetiin yaada yeroo dhufee namni hagaa yeroo xiqqoo tanaaf yeroo xiqqoo eegalee booda gargaaru jiru kanaaf fuulduraaf akkanuma nu hojjifufaa jennee yaadna. Kanaaf haasawni biyya garaagaratti dhabamaa fi galanni keessan yeroo biyyee jannata bilisummaa jechuun Galatoom. Barnoota irratti tura isinis deeggaruu qabdan tura fardii san godhuu qabdan yaada itti aansuudhaan immoo akkuma rakkoo isaaniitti cinaa dhaabbachuun akkuma ammatti jirtan kana itti fufuu qabaa. Walumaa galattuu wal gargaaruu fi wal deeggaruu aadaa godhachuu qabnaa jedha. Tole egaa sharmarkee keenya galatoomiin siin jaanis gama kiyyaan. Thank you afaan faranjii jiru kan ga'u kaasita jechuudha nurraa bittanii eega bittan booda galiin san walitti qabamee fiilmoota biraatiif akka oolu taasisuu danda'udha jechuudha. Kanaaf nuti ammallee taanaan waan babbareedaa hawaasni fedhu hedduu hojjechuudhaaf mudhii keenya jennee jirra. Kanaaf nu cinaa dhaabbachuu keessanii kan gammaatiif galatoomaa kuma lamaan galgalisin jechaadha. Hojiilee isin bashannansiisu ammallee hedduu bash qabnaa jechuudha. Galatoomaa. dalagaa hedduu gala'iinati dalagaan rogaa kilipiitiin aga kilipii shan afurtamii shan irraa aga shantamii dalagamee jira. Kilipiin dura dalagee kilipii Imaam Umar tokkoon dalagee Imaam Umar jechuun yeroo duraatiif kilipiin ala dalagee kan dhufe kilipiin isaa kana fakkaatti.
intala qalaati intalti qalaa kan keessatti dabalatee sammuu hora kun hin deemne niimaani sagalensi hedduu bareedaa isheen hedduu bareedaa ishee kilomita gaadayanii addabaanii waliin darbee yeroon kara nama ofiin beeku yeroon kara hedduu nama ofi isanii horna garbeen isaa yaa isii biratti cimaa gaafatee Kamu kan begitu juga hari Jom, ini kau tebal baca kerja Nairobi Kenya di kerjanya, bagi kemudian dia bagi juga mungkin sendiri jadi dasar itu. Kan kemana ini sanuman bangsa. Malah punya sisa, kamu Australia itu, ini bisa kan? Acara roti gagacah, acara roti gagacah, shasha gote makru kapajah, acara kalma gagacah. Mee kilipii akkanumatti jechuun daleeydan hin qabdanii wayi quqaa nu agarsiisuu hin dandeessu. Sankeessa kilipiilee gadi kan ispoonsaraa nu godhee akka ta'e nu godhe kan jiru dha. Isa hedduu galatamuu gaani. Kan biraattillee akka hawaasaatti akka ijoollee gandaa gargaaruudhaaf gartee ijoollee jaala gochuudhaan kan hedduu galatamuu kan hin jiran duulaa kamaalee obboleessa MJ hedduu galatamuu gaani. Waan xiqqaa miti isaa fi Hasan Joomillee hedduu galataman gaani. Tole gaamee Naasir Adam ogummaa ati qabdu hundaatu nu agarsiifte. Mee gama jireenya keetiitti as deebinaa jiruun tee haadha manaa ni qabdaa ilmoo ni qabdaa horattee mee nu ibsi. Tole eegaan fuudhee fagoollee miti amata lamaaf cinaadha. Tarii fuudhees Obsituu Laggasaati. Ilmi hiyyaas kunooti mucaa gattan kana lama amata takkaa cinaadha. Amata takkaa fi baatii shanii caayaa Naasir Adam jedhanii. Meegaa caayaa kana maqaa nama birootti hin dhageenye caayaa maaliif jechuun yookaanum caayaa moggaafteef? Caayaa waan moggaafteef responsibility hedduu takkaa fedhii
Uumamaan kana fakkaata osoo jennu kan leencoo abisha koolitee hojjetanii jira. Totally 3D background editing करेंगे graphics और green screen एकदम totally मतलब ये इसे करी मारे जो निशा one time करेंगे green screen करेंगे akan produce करे ऐसे जो भी जामा इसे produce करे Kan, dunia-dunia yang terkira juga